Waaqayyoon Yesuus bira jiru san maal siif ta'a? Waaqa kooti. Waaqa kooti. Yesuusiif hoo maal ta'a? Abbaasaati. Abbaan Yesuus san maal siif ta'atiif hoo? Waaqa kooti. Yesuusiif hoo maal ta'a? Abbaasaati. Abbaa siif hin ta'u ati abbaan Yesuus. Abbaan Yesuus abbaa siif hin ta'u? Abbaa fi anii fi abbaan wal dhagguu gonkumaa hin dandeenyu. Asan hin jenne la bakkuma amma dubbise Yohaannis 20:17 abbaa kootii fi abbaa keessan jedheemi. Abbaan Yesuus san abbaa siif ta'a moo siif hin ta'u? Abbaa kooti. Yesuusiif hoo abbaadhaami? Siif Yesuus abbaa tokko wali qabdaniimi? Siif Yesuus abbaa tokko wali qabdan moo abbaa adda addaati? Ani fi Yesuus? Abbaa tokko qabna walitti. Amen. Amen. Siif Yesuus obboleeyyanii kun olaal abbaa fi ilma? Yes. Obboleeyyaanii. Goobas kanaafuu Yesuusis abba qaba atis abba qabda abbaa tokko wali qabdan waaqa qaba waaqa tokko wali qabdaniimi? Ani fi Yesuus obboleeyyan tokko obbo. Haati teessanoo? Maariyamoo maal isinii taati? Maariyaamiin beenu ilmi namaa jettee haati kenna. Maariyaamiin beenu eeyyoo Maariyaamiin beenu. Haadha Waaqayyoo keessanii wallaaltanii? Haati waaqi haadha hin qabu. Oh hin qabu. Maariyaam maal taati Yesuusiif? Maariyaam maal taatiif? Dubroo Maariyaam Yesuusiif maal taati? Intala isaati. Amantiin Pheenxee sun dimokiraasii barjaraadha. Wallaahi biyyuma faranjii nama jiraatu Pheenxee keessa jiraatte akkuma feete taata. Qoy waan si jedhu. Naan hin jedhin boodaadha mana isaatiin naan hin jedhin. No, inga. Makasa ishi wala amma tarana kayo. Okay, ayye. Bakka murasa ana kan bakka amma wala bakka guddoo dhagee fadhaati nama. Jara kana. Warri kun wal keessa